Ajjecha jumlaa Wallagga Bahaa keessatti raawwate wabotu haaluu bahuu fi qondaala isaa shoodhee kan dhiheenya kana raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefame haaluu bahuudhaaf waboon raawwate jechuudhaan miidiyaan guddichi Addis Istaandaardi gabaasuudhaan walqabate Jawaar Mohaammed ammoo isinis akka mootummaatitti uummata nagaa irratti haaluu baatan jechuudhaan fuula Facebook isaa irratti maxxanseeti jira. Akkasuma gartee wanni Jawaar jedhe kuni sirriidha jedhanii kan deeggaranis jiran akkasuma kan sirrii miti qaama kamirraa qulqulleeffatte jedhanii warri qeeqanillee jiru. Akkamitti taatee hangas gahu kanaatillee dhugaadha jettee gabaasta jechuudhaanis namoonni hedduun kan isa qeeqan illee jiru jechuudha. Taatee suukanneessaa ajjecha jumlaa raawwate kana dhuguma wabotu raawwate moo qaama biraattu raawwatame gabaasaa Addis Istaandaardi guutuu isaa isiniif hin dubbisa. Akkasuma waan Jawaar jedhee fi qeeqa Jawaar irratti deemaa jirullee Abduu Mobaala Biraayi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Gochaa suukanneessaa ajjecha jumlaa jechuun kan danda'amu maatii tokko guutumatti gartee kan keessatti dhumaan faadhatu jira jechuudha. Lubbuu nama 29 kan galaafate jechuudha. Ajjecha kanarratti hanga ammaatitti miidiyaan gabaasee miidiyaa tokkocha kanaa jechuudha. Jawaar Mohaammadis yeroo duraatiif na fakkaata waboo irratti akkasitti gartee kanaan katabu jechuudha. Gabaasa Addis Istaandaardi kaname guutuu isaa isiniif hin dubbisa. Akkasuma gartee waan kanarratti jedhamaa jirullee dabalatee jechuudha. Amma dura Jawaar uummanni keenya qaamuma isaa ajjeesullee adda beekaa hin jiru. Kana booda ammoo bakka irraatti dhukaafameeyyuu beekuu hin danda'u jechuudhaanis dubbatee ture jechuudha. Yeroo gartee waa'ee wal waraansaa kana dubbatu jechuudha. Dhiyeenya kana ammoo raayyaa ittisa biyyaa qondaala waboo guddicha keessattuu nama gartee jaalmarrootti dhiyaatu shoodhee kan jedhamu kan gaafa dhiyoo marii araaraaf Taanzaaniyaa deemanillee marroo waliin Taanzaaniyaatti hirmaate san ajjeefna jira tarkaanfii irratti fudhanneeti jira jechuudhaan hedduu hafarfamaa ture jechuudha. Karaa gartee warra mootummaadhaaf dubbatuu fi akkasuma gartee karaa miidiyaalee mootummaatiin jechuudha. Garuu haga ammaatitti karaa gartee miidiyaa biraatiin madda biraa irraa qulqulleeffanne jedhanii miidiyaan gabaasee hin jiru jechuudha. Isuma kanaan wal qabatee amman tan ammoo haaluu qondaala sanii baatuudhaa fi waraanni bilisummaa Oromoo maatii kana jumlaadhaan adamseetiin fixe jechuudhaan Addis Istaandaardi miidiyaan guddichi kuni gabaaseeti jira jechuudha. Mee gabaasa Addis Istaandaardi kana guutuu isaa isiniif dubbiseetiin waan Jawaar irratti jedhamaa jiruu fi warra sirrii jedhus kan sirrii miti jedhullee waliin ilaalla. Akkas jechuudhaan eegalee Addis Istaandaardi Wallagga Bahaatti miseensonni waboo ajjeefamuu hordofee haleellaa haaloo ba'uun raawwatameen lubbuun namoota 29 darbee jira. Finfinnee Eebla 16 2025 naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutitti haleellaawwan tibbana wal duraa duubaan raawwatameen lubbuun namoota nagaa 29 darbee jira. Haleellaawwan kanneenii fi ka'umsa kan ta'e waahila dhiyoo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waboo Komsaa Dirribaa yookiin jaalmarroo kan ta'e shoddeen humnoota mootummaatiin ajjeefamuu akka ta'e himamee jira. Akka jiraattonni fi maatiin namoota ajjeefamanii jedhanitti haleellaan aanaa Haroo Limmuu gandoota gurbaa guddinaa fi suggee keessatti Eebla 7 2025 irraa eegalee geggeeffame kuni ajjecha shoddeedhaa fi haleellaa haaloo ba'uudhaa hidhattoota wabootiin raawwatame ta'uu himanii jiru. Jiraataan ganda garba guddinaa maatii namoota ajjeefaman waliin gaa'ilaan firooma qabaatu hime tokko afgaafii Addis Istaandaardi waliin taasiseen haleellaan suukanneessaan Eebla 7 irraa haga 12 bara 2025 gidduutti irra deddeebiidhaan raawwatame kanaan yoo xiqqaate namoonni nagahaa 10 akka du'an ibsee jira. Naannoon haleellaan kun itti raawwatame bakka dhaloota Maammoo Hundee Hirphoo nama miseensa waboo duraanii dhiheenya kana ammoo waamicha mootummaa fudhachuudhaan waboo irraa bahee nagahaan galeedha. Hidhattoonni kun ajjecha miseensa isaanii duraanii shoddee keessatti hirmaannaa qaba jechuudhaan shakkuudhaan ta'uu himee jira. Addis Istaandaardi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akka madda isaatitti waabeeffachuudhaan torban darbee akka gabaasetti shoddeen godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu naannoo Ganjiititti karaa laga Kormaa irraa gara Suggiitti geessuu irratti motorsaayikilaadhaan dhukatee osoo imalaa jiru ajjeefamuu riippi ibsee jira. Jiraataan kun duula waraana raayyaan ittisa biyyaa geggeesse booda waan naannichatti mudate ibsee jira. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo battaluma sanatti ajjecha shoddee irratti raawwatamee fi miseensa isaanii duraanii karaa nagahaan galee fi mootummaa waliin hojjechaa ture himate. Haleellaan kun miseensota maatii jaarsa Hirphoo jedhaman irratti xiyyeeffate. Miseensi maatii kun itti fufuun Eebla 7 2025 hidhattoonni waboo ganda garba guddinaa seenuudhaan naannawa sa'aatii 12tti daa'ima ganna 12 dabalatee maatii tokko keessaa namoota 5 fudhatanii deemuudhaan hidhattoonni kunneen erga isaan butanii booda namoota kana gara bosona Dhiibbaa jedhamutti geessuudhaan ajjeesan jira. Itti dabaluudhaanis inni fi namoonni muraasni guyyaa itti aanu ganama gara bosonaatitti deemanii reeffa namoota kana arguu ibsee jira. Namoota ajjeefaman Maammoo Hundee Hirphoo Lammeessaa, Bokoree Hirphoo, Addisuu Tasammaa Hirphoo, Fayyisaa Tasammaa Hirphoo fi daa'ima ganna 12 Badhaasaa Taaddasaa Geetahuun Bukuree Hirphoo ta'uu himee jira. Akka namni maatiin miidhamtoota waliin firummaa qabu kun jedhutti haleellaan kun Eebla 12 2025 irra deddeebi'amee kan raawwatame yoo ta'u yeroo kana miseensota maatii Hirphoo dabalataa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsee jira. Guyyoota muraasa booda miseensonni waboodhaa gara mana miidhamtootaatti deebi'uudhaan daa'imman xixiqqoo umriin isaanii waggaa 10 akka gadi ta'e 3 dabalatee namoota 5 dabalataan butanii jiru jechuudhaan ibse. Booda namoota kana gara bosona Dhiibbaa erga geesseen booda ajjeesan. Namoonni haleellaa lammaffaa kanaan ajjeefaman Daggiituu Ejjetaa Dibaabaa yookiin haadha warraa
Maammoo Hundee Hirphoo, Soraa Maammoo ilma isaanii waggaa 10, Bulchaa Maammoo ilma biraa umrii isaa waggaa 7, Tarrafa Abbabaa Lammii fi daa'ima ganna 7 Namoo Abdiisaa jedhamu ta'uu ibsee jira. Maammoo Hundee Hirphoo miseensa waboo kan ture yoo ta'u, waamicha nagahaa dhiyeenya kana mootummaan taasise hordofee maatii isaatitti makamee jira jechuudhaan firri maatii kana dabalee himee jira. Maddi kan biraa gama isaatiin taatee haleellaa lamaan ganda Garba Guddinaa keessatti raawwataman mirkaneessuudhaan namoonni miidhaman hundi Ebla 13/2025 du'uun isaanii mirkanaa'uu ibsee jira. Miseensonni maatii fi jiraattonni hafan ammallee gadda guddaa keessa jiran jechuudhaan ibse. Itti dabaluudhaanis miseensonni maatii Hirphoo lubbuudhaan hafan haleellaa dabalataa garee Hirphoo kanaan akka raawwatamu sodaachuudhaan naannoo sana baqatanii jiru jedhee jira. Jiraataan aanaa Haroo Limmuu ganda Suggee Addis Istaandaardi dubbise kan biraan immoo haleellaan kan biraa hidhattoota wabootiin gandicha keessatti raawwatamuu ibsee akka inni jedhutti haleellaan kun maatii Fayyisaa Dassaalaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, Fayyisaan miseensa garee hidhattoota kanaa duraanii ajjeechaa shoddee keessatti harka qabaachuudhaan himatame ta'uu himee jira. Ebla 8/2025 hidhattoonni waboo namoota maatii fi firoota miseensa garichaa duraanii ganda Suggee irraa baqate jedhan ajjeesuu jalqaban jechuudhaan himee jira. Sababa kanaan daa'ima waggaa 2 fi dubartoota dabalatee miseensonni maatii isaa fi firoottan isaa keessaa 8 ajjeefamanii jiru. Haleellaan hidhattoota waboo naannoo sanatti raawwate itti fufuudhaan firoottan Fayyisaa dabalataa 7 du'uu isaa jiraataan himee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni kunniin kan irratti xiyyeeffatame shoddee adamsuu irratti humnoota mootummaadhaa gargaaraa turan jedhamanii waan shakkamaniif ta'uu himee jira. Haleellaa ganda Suggee keessatti raawwatame kana kan mirkaneesse maddi biraa eenyummaa namoota ajjeefamanii muraasa Addis Istaandaarditti himee jira. Isaanis Naccoo Dassalaa, Addaamee Zallaqaa, Dhaabaa Zallaqaa, Biqiltuu Dirribaa, Iftuu Dirribaa, Gammadaa Dirribaa, Dirribaa Tasfaayee fi Shukkaree Gammachuu ta'uu himee jira. Itti dabaluudhaanis namoota dabalataa 2 Baqqalaa Goondaree Gammadaa fi Jootee Baqqalaa ganduma kana keessatti ajjeefamuu himee jira. Haa ta'u malee duuti namoota nama haleellaa yookiin ajjeechaa shoddee waliin akkamitti akka wal qabatu akka hin beekne ibsee jira. Addis Istaandaardi bakka bu'aa waboo marii Daarussalaam Taanzaaniyaa irratti hirmaatee waabeeffachuudhaan akka gabaasetti shoddeen itti gaafatamaa tikaa jaalmarroo ta'ee marii Daarussalaam irratti akka hirmaate gabaaseeti ture. Joowar immoo gabaasa Addis Istaandaardi kan iskiriinshaat godhatee gochaa namni tokko hojjete haaloo bahuudhaaf jecha namoota nagahaa firoota isaa ta'an ajjeesuun gonkuma fudhatama hin qabu. Keessattuu daa'immanii fi dubartoota ajjeesuun yakka waraanaati. Ajjeechaa qaamonni mootummaa namoota nagahaa irratti raawwatan balaaleffachaa gocha wal fakkaataa raawwachuun akeeka qabsoo bosona ittiin galaniif san rakisheessuudha. Duuba maxxansa Joowar kana jalatti komantiilee namoota hedduutiin dubbisaatiin ture. Gabaasa kana madda dhugaarraa odeeffatteeti jirta. Madda dhugaarraa yoon odeeffatin taateen yookiin ammoo gabaasaan akkana kun yeroo garagaraatitti mootummaadhaan ni qophaa'a yookiin qaama biraa kan gartee waboo jibbuunis ni qophaa'a jechuudhaan namoonni hedduun as jalatti katabaati turan jechuudha. Akkasuma gartee deeggartoonni mootummaatis akkasumatti gartee Joowariin jechuun waan sirriidhaa goote fuula duraafillee akkanumatti gabaasi jechuun waan sirriidhaa goote ka jedhu namoonni isa deeggaranis jiru jechuudha karaa mootummaatiinis. Garuu haa ta'utii komantiileen hedduun akkamitti gartee waan hagana gawwatan moo nama siyaasaa taate ragaa viidiyoodhaaf yookiin akkasiin dabalame yoo hin taane akkamitti gartee gabaasaa kana dhiheessita. Akkasumatti miidiyaan kun iyyuu gabaasaa mootummaadhaa dhiheessaati ture. Dokumantarii mootummaadhaa hojjetaati ture. Maal amanteeti waa'ee miidiyaa kanaa Addis Istaandaardi baananii akkamitti gartee maal amantee waa'ee miidiyaa kanaatu gabaaftaa kan jedhulleen komii qeeqallee garagaraatitti illee jira. Akkasuma gartee kan ajjeechaa kana balaaleffatanis hedduutu jira jechuudha. Komantii Joowar jala seenee yoon ilaalu akkasuma gartee Addis Istaandaardi jalatti komantiin barraa'anillee kama kanaan wal fakkaatu jechuudha. Isin gartee mootummaadhaaf hojjettu Addis Istaandaardi miidiyaa bilisaatii miti ka jedhu hedduu jira jechuudha. Komantii Joowar maxxansa akkasii kana maxxansuun yeroo duraatiif jedheetii yaada. Duuba komantiilee Joowar jala walaaltan ati dhugumatti gartee walqixxummaadhaan jedhee kan gartee isa faarsuullee hedduutu jira. Garuu ammoo komantiilee qeeqaa hedduutu jira. Madda dhugaa kamirraa qulqulleeffattee viidiyoodhaan mee argattee jirta infoormeeshina kana. Taateen akkanaa kun yeroo garagaraatitti mootummaan raawwatee qaama akkasiitiin jedheetiin irratti hojjetaati ture waan ta'eef hagam qulqulleeffatte. Addis Istaandaardiin iyyuu mootummaadhaa fi dokumantarii garagaraa hojjetaa ture jedhanii namoonni hedduun komantii jalatti kan barreessan illee jiru jechuudha. Akkasuma gartee warri mootummaa deeggaran ammoo mootummaa qofatti quba qabu osoo hin taane akkasii gabaasuun kee sirrii gootee namoonni jedhaniin illee hedduu jechuudha. Komantii wal faallaa adda addaati jechuudha Jooharii fi jalattis akkasuma Addis Istaandaardi jalatti illee kan barraatiin jiru jechuudha. Abbama barbaadeen iyyuu haa ta'u kallattima fedheen iyyuu haa ta'u rakkoo nageenyi dhabamuudhaatiin sadarkaa itti jumlaadhaan shanyiin nama tokko guutuu dhumuu irra akkasirra jira jechuudha. Warroonni amma gartee fakkeenyaaf sababa kanaan taa'ame jedhame amma miidiyaan gabaase kuni namoota
waboo keessa turanii karaa nagaa ati yaamicha gartee mootummaa yaame kana fudhatanii galanidha jedhama. Ijoollee xixiqqoo kanneen dabalatee dubartoota dabalatee warra waan kana keessaa hirmaannaa hin qabnetu haala saniin akkasitti gartee murruutaa jira jechuudha. Qaamuma barbaadeyyuu haa ta'u waan jedhamuudhaan kan isiin jechaatiin jiru jechuudha. Rakkoon kun hundinuu rakkoo nageenyaarraa kan ka'e jechuudha. Oromiyaan akkana keessummeessaati jirti. Dhugaa uummata gartee qulqulluudha. Akka warra siyaasaa nu galchu dhugaa warra qulqulluu dhugaa gartee uummata miskiina akka daa'immanii fi ijoollee rabbiin haa baasu jenna. Hana birabduu moobaala biraa hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.